gadda kana sinirraa qabu anga dhumatti dhaggeeffadha baay'ee takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi የሳር ልጅ ለማስገባት እያታገልኩ ያለው አንድ ይሄ ደግሞ ቤሩት ተናለች ጆርዳን ውስጥ ያላት ኢቷ ማርፋት ሰማው ራሷን ከፉ ላይ ወርቡራ ነው እንግዲህ አሁን በዚህ ሁኔታ ነው ያለችው ወገቧ እንዳለ ተሰባብሯል አማሊ ያስፈልጋል አማሊዬ ለማድረግ ደግሞ በጣም ከአቅማችን በላይ ሆነብን ዋጋ አይጠይቁም ዋጋ በጣም ከባድ ነው ለመናገር ራሱ የሚያስፈራ ነው ካለ ብቻ አላቀም በቃ እርዳታ ፈልጌ ነው ሰው ፊት እንደዚህ ቆሜ ለምን በቃ ሰው አይጅማል ይያላ akkuma dhaggeeffattanii obboloota koo gadda kana rabbiin isinirraa qabuuti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama rifachiisallee waan hin jedhu na wallaalchise dhugaa dubbachuuf miceeyyootana egaa akkuma beekamu obbolaa lama jechuun tokkoyyuu lapheen cabee inni lammaffaa gaafa dhageessu garuu ammam akka jabina qabaattee miidiyaa kanarratti baatee dubbattu na ajaa'ibe waaqumatu jabina ishiidhaaf kenne egaa akkuma beekamu obboleettii ishii takka Beeruut jirti takka immoo Joordaan jirti egaa obboleewwan lamaadha isheedhan sadiidha obboleewwan ishii kuni biyya garagaraa jiru achi isheen xiqqittiin Beeruut jirti Beeruut irraa maatiin ishii bira jirtu inta saafaran jette yeroo tasaafaranii deeman kana miceeyoo san mana keessatti dhiisanii akka dhiisan itti himatte yeroo kanatti miceeyoo sun tasaafaranii gaafa deebi'anii miceeyoo sun duute jedhanii naa bilbilanii jette egaa duute jedhanii gaafa naa bilbilanii maal taate jedhee gaafa dhooquma ishiin sagalee ishii dhaggeeffatan kana waan taate duute hin beeknu duute naan jedhanii jette yaa ta'u malee obboleettii ishii lammaffaan immoo ishiin Joordaan jirtu fooqirraa rifaatu saniin kuftee dhugaa dubbachuuf ani hin beeku garuu fooqirraas ijoollee baay'een injiru gin dinigaateen yeroo sanitti waan danaggatteef ka dhugaa dubbachuuf bakka itti kufte sin beektu waaqayyoon ishii lammaffittii tanarree lapheen ishii yookiin immoo maatii ishii lama hin gaddisiisinii waaqayyoon ishii lammaffittii fooqirraa kufte sana immoo waaqayyo ishii amaaru ishiidhaaf immoo jajjabinaa kennu hedduu takka nama gaddisiisa maan jechuu barbaadetanii miceeyoon tun egaa gadda keessa jirti dhugaa dubbachuu fi baay'ee takka na gaddisiiste yaa ta'u malee obboleewwan keenya gaafa isaan isin biraa deemanii yookiin immoo nama mana goggogaa keessatti dhugaa dubbachuu fi keessattuu ijoollee aaraa jechuudha gaafa mana yookiin immoo mana waan ta'e hin jirretti qollofanii deemuu danda'u yookiin qoonqodhaan du'uu dandeessi garuu immoo akka jedhanitti madaam ishee akka jettetti bishaan keessatti kuftee duute bishaan keessa akka eessa miceeyoo mana keessatti manni addisiidha mana keessatti cufanii deeman jedha garuu immoo ishiin jette bishaan daakte bishaan akkamitti miceeyoo sun baate too bishaan daakte silaa ishiin mana itti cuftee deemte akkamitti bishaan daakte jedheeni jette yeroo amma fakkeenyaaf bakka fagoo sin bira deemam yookiin immoo barriin dhugaa dubbachuuf balaan waan tokkoyyuu fidini yookiin abiddi tokko ba'i yookiin immoo miceeyoo sun achi keessatti gubatte akkamitti namni barrii itti cufee tasaafara beeski hin beekamu dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf nama warrumti biraatuyyuu namoonni biraatuyyuu gaafa isaan biyya fagoo deeman jechuudha baruma alaayituyyuu ati yoo keessa jiraatte cufanii deemuun yookiin immoo nama bira si geessudha malee mana goggogaa keessatti ol deebi'anii itti qollofanii deemuun maaliif barbaachise sirrii miti gaariin goonii dhugaa dubbachuuf ajjeechuma ishii barbaadanii malee miceeyoo tana mana goggogaa keessatti itti cufanii toon deeman barrii alaatirree itti cufanii deeman
bakka waan nuti ta'e uumame waan ifidiniiti mucayyoo sun bala sanirree lubbuu ishii darbuu dandeessi kan akkamitti yaani baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi namni sii kutate bakka waanuma ta'een si ajjeesa namni sii kutate jechuudha waanuma ta'een itti qabateetu mucayyoo tana ajjeesuma barbaadan malee barri itti cufaniitu biraan deeman dura gizee deeman fudhatanii deemanii bara darbee jechuudha amma immoo gatanii mana sanuu itti cufanii deemanii jettee obboleettii ishee jechuudha natti cufanii deemanii dhugaa dubbachuu baay'ee takka baay'ee namni hin jedhamne nama gaddisiisa እንግዲህ waaqayyoon maatii ishees lama balleechini ishee lama fitteerree rabbiinis isheedhaaf yaamaaru waan harka jalaa qabatuu fi dhugaa dubbachuuf gaddi lama wal faana natti ta'ee gaafa jettee dubbattu dhugaa dubbachuuf laphee kiyyatu na cabiyanaayyuu jechuudha ishee dhiisatu garuu mucayyoon tuni miskiina dhugaa dubbachuuf miskiina gaddi lama jechuun gaddi lama dandeettee har'a sagaleedhaan hojii nama jabina qabudha kun hojii jechuudha nama jabina qabu dhugaa dubbachuu waaqmatu umna kenneef ijoollee lama bakka tokkotti obboleewwan okay ishee tokkoffaan yaa ta'u rabbi kan jaalatu fudhataa namas ta'ee isaanis waaqanis ta'ee omaa gochuun danda'an garuu ishee lammaffaan tun gaafatti dabalamtu amma ishee dhiisatu dhugaa dubbachuuf anuuf gaafa ishee du'a lama reeffa lama yoo jettu isheen irraa ta'u maatumtuyyuu nama lama yoo dhaban amma dhugaa dubbachuuf waaqumtuyyuu rabbumtuyyuu ishee lammafitti rabbumti harka jalaa qabatee isaaniif yoo fayyisu malee baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gadda lama jechuun dhugaa dubbachuuf du'a lama akkanatti kun biyya ormaa keessatti wal dhabuutu jira baay'ee takka dhugaa dubbachuuf waan hin dubbadhu na wallaachisanii gaafa isheen akkana jettee seenaa kana dubbattu ani bakka isheen dhugaa dubbachuuf sammuun kun adoode kana akkasii obboloota koo yeroo simbiraa deemanitti bakka fagoo gaafa deemanii mana keessatti barri sanuu qollofanii yookiin cufanii deemuun sirrii miti wanti ittiin waan balaan hin dhabamu tarii akka carraa'ii kanaafiyyuu barri illee cufanii oo simbiraa deemanillee dhugaa dubbachuuf olluma birarree bakkuma ta'erree eenyuudha malee mana keessatti kubbaa keessan sirrii miti ishii barri nalaa balaa sunuu tasa akka carraa balaa sunuu jiraate kaatti irree ba'uu dandeessi yookiin immoo baateetu nyaatarree yookiin mana illee nyaanni jiraachuu dhiisuu danda'a yookiin immoo namarra itti erganii akkas goosisuu danda'u kana rabbi naa beeku dhugaa dubbachuuf kana waaqumti kun naa beeku hin beeknu garuu akkasii isiniin jedha wanti godhan jiru kan du'e lubbuu ishee haamaamu duruu kanaaf immoo waaqayyo naa fayyisuu fi gadda obboleettii teenya tana lammata dhaga'uun baay'ee ulfaataadha akkasumas maatii rabbumti harka jalaa qabatuu fi of eeggannoo godhaa hanga biyya ormaa keessatti of eeggannoon numarraa ka'a kinu argitanii balaan xiqqoon qabdaan jechuun yookiin immoo biyya arabaa keessatti wanti amanamaan hin jiru tokko hin jiru akkuma beekamu jiddatti akkuma argaa jirtan kun ijoolleen kan ittiin taphattu namni tokkichi yeroo tokkichatti kufee ijoolleen meeqa garuu immoo miidhaman malee waan taane oduu akkasitti miidhamanii baay'ee ulfaataadha. Kanaaf of eeggannoo godhaa bakka deemtanitti dhugaa dubbachuuf waaqni nu haa eegu waaqni nagaan nu baasee nagaan maatii keenyatti nu haa galchu dhugaa dubbachuuf yeroo hunda gizee baatanirree gizee raftanirree kadhannaa keessanii nuuf yaadadhaa amantaa keessanitti goobazii ta'a cimaa
Nakasiniin jedhaa turtii gaarii qabaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa turaa. Yeroo gaarii qabaadha.